ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ isaanii raqabe raachi jechuudha garaa fi hudduu bakka hin beekne marti mallaqa dubartiitiin garaa of ol guute jechuudha deemtanii mallaqa miskiinaatiif haqa miskiinaatiin hudduudhaaf lubbuu baaftan jazbaa maan rabbii jedhaati danasiin kunniin hundisii warri dubaa hin keessa jirtan inshaalla rabbiin bakka akka baradaa isinitti haa buusu inshaalla teettaniitiin mallaqa miskiinaa nyaachuu ta'ufiyyuu aayidiin qabne gabbahe jaartii ofii mana yaalaa geesseetiin jaartii ofii mana yaalaa keessatti aayidii niitii ofii mana yaalaa geessuun hin qabne jechuudha bukkeen martiin taa'ee mallaqa dubartii nyaata aayidii sii sirreessa jedhee miskiinarraa mallaqa nyaata baangaadii walii galee hindiidhaan walii galeetiin ha jireenya takka hin qabne jechuudha hattuu marti jechuu ta'ufii dibuu gabbahe waa takka sirreeffatee ol deebi'uu hin danda'u jaartii ofii gabbahe bishaan bitee ol deebi'uu hin danda'u mallaqa dubartii nyaate mallaqa isaaniitiin jireenya ofii sirreeffataa jechuudha mallaqa ofiitiin siree ofii bitataa jechuudha mallaqa isiitiin jaartii ofii mana yaalaa geesse jaartii ofii mana yaalaatti wanna godhataa jechuudha inshaalla rabbi siin sifeessinii bootti maan rabbii jedhaati kunniin osoo gaafas rabbiin hanga isin rarraate san gadi baqasee isin uume akka ana uume kanatti dubartii nyaate jedhanii rabbiin baqasee isin uume jechuudha raacha mara jechuudha raacha wal gahe wanni borcii baafte hundi wala kuweet keessa jiraatte wala dubaay keessa jiraatte haqa namaatiin borcii baafte bakka gadin taruuf qaama hin ta'uuf asumatti garaa kana dhiibeetiin hambisa bokossee jechuudha bokossaatti ta'ee jechuudha nadhoo wal geette mara jecha dubbadhu murtii an kana booda natu wallaahi natu hujii si godhata baabaa nuuraddiin jechuudha nuuraddiin baabaa nuuraddiin jedhanii shamarran maqaa sii baafte san jechuudha argitanii kan nadhoon maqaa sii baafte san jechuudha dhamaaftee ziiriidhaan dhamaaftee qorichaan dhamaafteetiin qorichaan dhamaaftee ziiriin dhamaaftee dubartii jechuudha mataa isaanii jechuudha zoorsiftee baabaa siin jettee maqaa sii baafte san jechuudha anatu maqaa san sirraa lafa kaa'ee natu sirratti ol bayaa jechuudha anatu sirra ol koree sirratti ol bayee sa'aa 24 hujii si godhata ta'anii amma waan sana sii hojjedhu eegi jechuudha hin jiraattotillee birri miskiinaa nyaattee birri miskiinaa nyaattee inuma hin jiraanne balaan rabbi sitti haa bu'u dubbadhu haasa murtii Kanato ani hedduullee wana jechuun feene ani wanni an barbaade bilbila isaa ka biyyaa qabda dhafate an bilbila isaa ka Dubaayii qaba guyyaa tokko adaanni akkanatti mallaqa dubartii nyaataan maalitti wayiin isa beeka muyyattii wayii kokkee jalatti asii waa dhooyanii mana kiyya jirti muyyattii waliin rekkadhe rabbi jedhii hin gargaarsifna naan jedhee jennaan haya ishii hin gargaarsifna jedhee muyyattii suuraa na ergee aayidii narra bahe maaliin narra bahe naan jedhee jennaan fuudhee inni gargaarsifnaan jedhee asirra fidee tiktookii kiyya warniingi na kennee irraa na darbe muyyattii suuraa muyyattii asirra baasee jennaan warniingi na kennee irraa na darbe yoo san ijoolleen namni meeqa hin dinna bilbilee namicha kanarra waa takka hin gargaarsisinii wanni gara dubartii siqatuuf mallaqa hedduu ijoollee irraa nyaataa jira tamataan maraatee ijoollee mallaqa itti guurte isatu irraa nyaata asi kun mubaarakiin jala galee karaa mubaarakiitiin itti dhiyaatee ijoollee mubaarakasii Dubaayii gargaarsisu wanni inni mubaarakiin jalatti galee jedheefi mallaqa miskiinaa nyaataa jira waan biraatiif mubaarakiin jalatti hin galle waan biraatiif gastii mubaarakii jala hin oolu sa'a 24 mana mubaarakiitti hin dhabamu silkii walii bilbilan walii naasayan kanaaf jedhanii namichi kun birrii maal miskiinaa nyaataa jira wanni mubaarakiin jala dhokateefuu sanii fi mallaqa takka haadha faadha irratti hin gargaarsisin naan jedhan tiktokiin kiyya sa'aatii meeqa sa'a guyyaa 3 moo 7 tokkoof na addabe akka liiviin seenne jechuudha achitti hafe wanni sun muyyattii san akka godhe rabbiin isaa haa beekuu jechuudha yeroo san lakkoofsa isaa irraa fudhadhe malee lakkoofsuma isaatu hin beeku kana maaxariyaan maalitti isa beekaan Me tata boletin tena tuno qabdi bilbila saka ya kana qabdi telefona si bilbila saka qabdi ta Mariama adi bilbila saka Dubai timale ani mawa biya gale wana himate o biya gale warri be ko ammo aka inni nu same gale wan be kanif enu tuna ma kenne la kos me yero takka me tabi ko madi banakati
Copy link kuma shanaka. Imma keessan gizi haasawaan taapitaapii itti mudduu qabdan. Copy link itti mudduu qabdan. Maaluma uummata akkamiiti? Yeroo isiniif dubbatan uummata nama isiniif dubbatan. Kana jirtan argaan jiru Rashiida laafota tokko barreesse. Ati maal jettama murtiin deengadda akkanaa miti baabaan nama nagayaati maaliin nama nagayaati jedhaa turte anis si wajji jedhaa ture hadda ishii maal jettaati gaafas indoo mana tuyyuu irraa dubbataa ture malee ati irra dhaabbatteeti mormaa fi turte maal jetta ishii hadda. Ela dafaatee namni waallee balleessuun ni mala anillee deengadda kan siin jedhe mee nama kanniini akkuma ati jette sani anillee sima waliin jira wanni addeen siin jedhe. Mee nama kana wal gaafannee jenna hin gaafanna innillee akka inni yoo san haasahaa jedhe ka waan kana sirreessuutti haasahaa ture waluma afaanuma qajeelaatiin haasofnaa jedhe maaliif nama kana gaafa farsoo fi mucayyoon takka wadhabde achitti arge dubbiis aanaaf isatu waliin fixe nama haasaa qulqulluu haasa'u akka ta'etti irraa huban yeroo hedduu dubartiin illee jala deemtee akka abbaatti namarraa waa dubbatu akka turetti beeka akka nama hubannoo irraa qabutti jechuudha. Saniif jecha anin gaaf deengaddaallee bilbila isaarraa fudhee waan kana haga dhumaatti yoo dhugaas ta'e yoo waallee balleessee jiraate waan kana dhugaasii baasi jennaan jedhee dubbataa ture tarii namni miidiyaa irratti akka biraatti waan dubbatuuf jecha ani namnillee afaan keessa walitti dhufee jennaan irraa gadi baafadhee jechuudha. Ammallee ani wanni jedhu yoo jiraate bilbila WhatsApp ka dur qabuun na jalaa hin kaafne. Kabiyyaa yoo jiraate bilbila daarektii bilbilee fi amma yoo dhugaa haqa kana hin baafna namni jedhee bilbila isaa qabu ta'e Nuuraddiin illee sagalee kiyya kanallee hin dhaga'a nallee hin beeka waan ta'eef bilbila kan kennaa barreessi waan kana walumaan fala itti goonaa yaada jedhu qaba maaliif abbaan gadaallee hin beekanii waan garii isaan waliinillee taanee isin waliinillee taanee haqa kana baafna jechuu barbaadeeti malee isarra dhaabbatuudhaa miti. Waan fi mee yeroo takka naa kenni jecha isaanii kanarratti mee naa kennita. Laalame abbaa murtii namni kun jechuudha lafatti illee isin gabbuutanii waan feetan osoo isin gaafattanii ammuma isin hallee isin deebisa. Isinii galtee wanni tokko wanni inni isinitti himu tokko hin jiru. Namni meeqa lafatti illee gaafatee mucaa nama Muniir jechuu immigiranti kan jedhu sun inni dirasii gaafatee jechuudha. Inni akka nu saame waan sharrii takka illee hin dubbatu. Dalagaa fi jira jedhee akkuma waan ofii ati argite san dokumentii arge guuree isinitti erguu malee waan takka falli inni nuu fidu hin jiru. Kanaaf jechuu waan nu gootan asumarratti nu godha. Nu ji'a afur guutuu itti boonnee namni isa waliin nyaatullee bilbileeyyuu anarrattuu hidhanii maaloo mucayyootan akkanatti hin boochisini. Anuu saalfadhe mataan na dhukkube lakki jedheeni nama dadhabeeru nama nyaate waliin dhugu jechuudha. Kanaafi fala kenna yoo nuu keettan durallee asumarra isinit kennanne asumarra fala dhabdanillee dhabneerra asumarra nuun jedha. Nu argitanis asumarra argineerra nuun jedha isin argineerra nuun jedha fala tokko nuu godha. Nuti amma jechuu akka nama dukkana qabrii keessa jiruuti. Namni biyya namaatti jechuudha karaa gabbayee ol deebuun hin qabne jechuudha. Fala dhabneeti jirra nu sobeeti jira ilaa ammaallee nu sobutti jira. Waanumaan jala deemee haga kaampaanii sanii jalaa galuu dhabee jala deemee hordofaaru kan adimaan gurraacha jechuutti jira. Kanaafi wanni lafatti gabbayee isallee kadhattanii irraa nu argattan tokkollee hin jiru. Waan nu gootan asumarratti nu godha abbaa murtii dhiifamallee narraa taa'adha. Salaam alaikum. Nama Rashiida naaluuf. Akkami? Warri suuraa isaa barbaadan kunoo kana suuraa. Haadha faadhee laal waan takka ijoolleen teenyatuun beekuu qabdi takka jee. Ani Dubaay gaafaan dhaqesan hanqaa wanni CID biraa waraqaa isaanii hunda geesse. Takka illeen isaanii achi dhufuu hin danda'an. Asirratti dubbachuu hin barbaanne. Takka jaa. Halammataa ati amma akkanatti loltaa fi mi si duuba deemaniiti kabiraati kannan. Wanni garaa hedduu nama gubu. Ijoolleen tunis if kabajjee waan isaanii qabachuu barachuu qabdi. Kana beekuu irra jira. Oggu dhibbata akkatti himne. Amma immoo isa harka waan seene ani waanuma dhugaatiin isiniin jaa dhaggeeffadhaa anaaf dhugaadhaa isiniif akka ta'uu isaa beeka. Nama maallaqa fudhatee harkaa fuune
ni xiqqaata. Isaan kunilleen si wajjin dhaabbatanii haqa isaaniin barbaaddatan haadha Faaxee. Kanaafuu itti kannitaniimi amma isa harkaa fuudhuun ni jabaatti. Kun ka dhugaati. Barammaa warasiidha dubbiin tan jeeti afaan si qaba. Ijoollee kenna kanatu sammuun isaanii waan malee dheengaddaa Habiibaan jechuudha yoo amaara takka ni beektaa jechuudha. Maraattee jechuudha waan biraa kana taate kana booda jetti warri baasa boora karaa seeraan alaatiin haroomfachuuf fuutaniitiin dallaala kennitan mana kiyya hin dhufinaa jette bakka maraattee jechuudha argite hin dhagahu namni fuudhanii giseetti kennan jechuudha. Amma namichi kuni usuu ijoolleen shamarran takka Dubaayin keessaa rakkadha jettee lakkoofsa isaa itti kenneetiin deemaa bira dhaqaa jedha. Maaliif nama amanuu jechuudha. Namni an Dubaayin keessaa amanu yoo jiraate raacha kanaa fi nasri aanoleeti jechuudha. Namni an deemaa bira dhaqaa argite deemaa bira dhaqaa nama rakkina keessan furu namni an jechuu ni danda'u jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Amma gizee mallaqa dubartii nyaate ga'e aboora shiidhaa jala deemeetiin itti barreessa akkam gootan jedhee akka dhimma kiyyaatitti jechuudha. Dubbii tan eegaa rispoonsibilitii irraa fudhadhe jedhee akkam gootan muyyattiin tun naqonna jechuuti jirti. Hanga isiin natti barreessine itti barreesseetiin jechuudha gaafadha ganama galgal. Hadda deemee maan na godha laakun dabsa nama biraan nadda barsaa hattuu akka isaa fuudhee nadda barsaa jechuudha. Ebeluun gaafadhu. Maaf gaafadhaa wanni gaafadhuuf. Anaan mareetee gaafas nyaatee borcii ittiin baasee haqa miskiinaa. Anaan mareetee ka'eetiin biyya galee sammata xiqqaa dhufaa naan jedhe sammata xiqqaa hin dhufne jechuudha. Amma immoo deebeetiin maal godhan lakkoofsa hin hadha maal godha silaa kaleessa guyyaan ka sirreessuufi dheengadda itti haasa'ee ijoollee irraa dhoggee suuraa isaa kamaxxansanii bira ta'an kaasaa. Namni kun nama kabajaa qabu isaan hin malu jedhee irra dhaabadhee dubbadhee keessaan itti barreessee baabaa waan kan ofirraa fixaa. Baabaa jedhanii abbaa isin godhatanii ijoolleen kunini wanni kun waan sirriitii miti ofirraa fixaa maqaan isin badaa. Boru namni yoo ol baasellee waasi dubbachuu dhabeetiin jedhe achi ilaalee hayi namicha akkasiisanii namni siin jedha. Nama saniimi namni siin jedha faayidaa siin qabu jedhee keessaan itti gorsee okay sanbata xiqqaa dhufa. Wixata waan irra ga'e deebisaa naan jedhe yookaan birrii isii fuudhuuf yookaan ayitii sirreessu okay jedhee wixanni kaleessatti bilbilee baabaa akkam goota waan saniin jedheen jennaaniini akkana naan jedhe sagalee wayii naa qabee sagalee san dhageeffadhee guyyaa haddatti naa qabe. Hadda ammoo maal godha itti deebisee gaafannaan lakkoofsa nama biraa fuudhee na kenna. Ebeluun gaafadhu nama kana gaafadhu nama kana wajjin haasa'u. Assalaamu alaikum. Waan du'e namni ni awwaalaami maallaqni isaanii kute. Dhiirtiin isin jirtu ta'e isa qabdee waxala gootee irraa fuutu. Dhugaan siin jaa. Hin jiran. Afaanumaan ni dubbata. Biyya galee jira porofaayilii tiktookii ofirraa daannacha beebeetii fi shimallis abdiisaa gadhiisu jira biyya galee jira. Biyyatti ragaxanii silaa irraa fuudhan dhiirri jiraate. Biyyuma sanitti isa ragaxanii irraa fuudhan. Raachi kun waa dhiiraa miti kun. Bakka namni ijoolleen teenya tabiraan. Rashiida waan si ajaa'ibee si dhiifne keessaa bar ana ta'ee ijoolleen biraa kun hojjala kana jirti. Namichi isaa dhadhiyoo tana dhaltee jirti maali taatee niitii dhaltuu mana dhiisee dhalte mana dhiiseetiin mucattii waliin mana yaalatiin rakkataa dha. Eessa jirti namittiin isaa sun maatii waan takka waan taate qabdu anuu mana dhaqee mana isaa dhaqee fotoo kaaseetti ergee warri Dubaay jirtu CID'n baatii 4 bilaashitti isiniif waraqaa keessan tolchiti. Dallaalli waraqaa isinii godhe viidiyoo maxxanseen ture. Dallaalli waraqaan isinii godhe hin daleeyduu isiniin jaan. Hin godhatinaa jaan. Biyya teenya keessaa isin baafnaa guu isin qabnetti jaan. Ammallee sakatta'aa guddaatu jira. Dhufaasii jedhee jaanii dubbatan. Sallaaleetiin isiniif godhe. Uummata CID dhaweetiin gaafadhe. Dhugaa wanni kun jaan. Ijoolleen teenya warri haftan namni waraqaa isinii sirreessuu danda'u hin jiru. Inni nu waraqaa sirriin qabu namni waraqaa silaa isinii. Waraqaa sirrii maal qaba kun naddoon yoo taa'ee birrii mallaqa naddoon. Isa qofaa miti namuma Dubaay jiru kan tokkolleen isiniif hin godhu. Kabiraa fuudhanii dalagaa guddoo isinii kanneen jedhanii. Namni Dubaayin keessatti haboora shiidaati amma Nasirii Aanoolee ni beekta hawwii Nasirii ni beekta. Namni Dubaayin keessa waraqata seeraa qabu ID seeraa qabu bahee galuu danda'u mootummaa jala jiru waan hin taane hojjetu. Kan waan hin taane hojjetu maal inni hattuu qirincaafi hin qabne kan mallaqaan waan barbaade godhatee gara biyyaa galu. Hattuu akkanaa kanatu waa hundatti seenee waa hunda laaqutti jira Dubaayin keessatti jechuudha.
Amma isaan wanni gorsituun siin jee bara kakute galaanni fuudhee deemu. Amma barga gorsaa shamarran kennaa bora shidati hin nagayan. Amma maal godhuu qabnaa jedhaa jirta namni isin baraman dubbii maal godhuu qabnaa. Isa biyyatti qabsiisu dawaan. Maa biyya qabnanii isa san tattasireedha ciifteeti na haqa namaatiin teetteeti isin haqa namaa nyaataarti niitimmaan isaatiyyuu bar. Niitimmaan isaa tadhalte iyyuu teettee haqa namaa nyaataa jirti bar. Maal Kalamata dhaggeeffadhu gaanumata CID wajjin hin dubbadhe. Kalamata bakka inni galuu fi bakka inni jiru namni beektan fuudhaati shurtaa. bakka inni jiru beennaani dhattee jechuudha abbaa manaa isii waan akkana na godhee waan akkana narra dalagee akkana na godhee akkana na godhee poolisa qabsiiftee inni hilli misii goosisuudha isima san bakka isin jirtutti jechuudha. Bakka isin jirtutti isima san jechuudha. Amma maal siin jaanni beektan tokko neeteen ani na kottaa jeetiin na didaniiti. CID bira deemuun mana isaa beekteetiin jette niitii isaa bakka isin jirtu sanitti jechuudha kokkee qabachuudha bakka niitii. Haadha faatee bar isaan kun if kannanii Abiddi maal kamarran sale eenyu ta'e eenyu gadinni. Taanti baay'ee tulfeessanii taanti Itoophiyaa galanii tulfeessanii mallaqni immoo kan nyaatan ka dubartiiti. Ila wanti isin beekuu qabdan ila waan nufi amma akkasin jettan kanaa miti.